Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra. Rakarraa dubbannu waa'ee jeneraalicha Amaaraa tokko jechuudha. Gara faannootti makamuudhaani. Sababa kanaan immoo qabsoon faannoo bu'aa fidamoo bu'aa hin fidu waan jedhu irraa dubbannaa. Kanaaf haga dhumaatti nu wajjin jiraadhaa. Subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa jechuudha. Walumaa galatti wantoonni qabsoo faannoo bu'aa hin taasifne jechuudha. Waa lamatu jiru jechuudha. Inni tokkoffaan faannoon sabuma isaa jechuudha. Sabuma achi keessa jiraatu, sabuma naannoo Amaaraa keessa jiraatu, saba Oromoo kan naannoo Amaaraa keessa jiraatu, Wallooyyee kan naannoo Amaaraa keessa jiraatu, Agawuun kan naannoo Amaaraa keessa jiraatu, Qimaantillee amma akkasitti makaa jiranii kana hundaadhaaf gaaraantiin kennuufi. Qabsoon uummata isaatiif gaaraantiin kennine kamuu immoo galma gahiinsi isaa baay'ee xiqqaadha jechuudha. Tokko isa kana. Lammaffaa immoo qabsoon faannoo uummata Itoophiyaa guutuuf gaaraantiin kennuuf jechuudha. Maaliif olaantummaa saba tokkoo irratti kan inni bu'uureffate jechuudha. Olaantummaa saba tokkoo kan inni leellisu jechuudha. Kanaafuu qabsoo kana Oromoon ofitti fudhachuu hin danda'u, Tigraay ofitti fudhachuu hin danda'u, Affaar ofitti fudhachuu hin danda'u, Sumaaleen ofitti fudhachuu hin danda'u, Wolaayitaan ofitti fudhachuu hin danda'u, Sidaan walitti walumaa galatti sabaaf sablammiin Itoophiyaa kamuyyuu qabsoo isaa kana fudhachuus hin danda'u. Akka inni dhufuufillee hin eeyyamuuf jechuudha. Beezikaalii iddoon inni itti bade iddoo kana lamaan irratti bade jechuudha. Iddoo kana lamaan irratti bade jechuudha. Mee jalqabumarratti kaafnee ilaallu. Naannoon Amaaraa ka jennu wanni naannoo Amaaraa jennu kuni naannoo sabaaf sablammiiti malee naannoo uummata Amaaraa qofaa miti. Tokkoffaa jalqabarraa yoo jechuudha. Oromootu jira naannoo Kamisee keessa Oromootu jira. Godina Kamisee jechuudha. Wallooyyillee akkasani. Amaaraa miti Wallooyyillee. Wallooyyee duuba isaa yoo gaafa ilaaltu Oromoodha. Maaliif musliima ta'ee Amaarri hin jiru. Loojikaaliif waan beekamaadha jechuudha. Agaw akkasani. Sabaaf sablammiin kan akka Sinaashaa kan akka Hawwii akkasani. Waanuma gabaabduu gadda gaafa fudhannu Walloon irratti musliimota Walloo bakka tokkotti raashananitti hiriirri irratti bahame jechuudha. Achumatti kufee jira jechuudha. Kanaaf jeneraala tokkocha iyyuu dhiisii jeneraalonni Amaaraa hundi osoo dhaqanii faannootti makaman taatee jijjiiramni uumamu tokkollee hin jiraatu. Inni sadaffaan boordariidha jechuudha. Yoo xiqqaate osoo naannummaan sun Amaaraa sun hunduu itti amane jechuudha. Qabsoo isaanii kanatti otoo amane Oromiyaa keessa darban malee arakkii doowwan san argachuu hin danda'an. Oromiyaan immoo eeyyaman kennuuf jechuudha. Qeerroon kaleessa amma yoo fudhatte kaleessa dhakaadhaan wayyaanee kaase. Har'a dhakaa harkaan qabu jechuudha. Har'a waan biraa harkaa qaba. Waanuma kanallee hubatan hin fakkaatu jechuudha. Kanaan booda ani akka kootitti jechuudha. Itoophiyaan saba tokko, amantaa tokko leelliftu hin dhaabbattii deebitee dhuftii jedhallee yaadee hin beeku jechuudha. Kan biraa immoo qabsoon faannoon dhufee
Arakiiloo hin gala guyyaa tokkollee yaadu. Guyyaa tokkollee irraa yaadeen beeku jechuudha. Kanaaf mee jeneraal Tafarraa Maammoo ibsa kennee jira. Ibsa isaan kennee dhageeffanneeti walitti deebiname. እኔ ጀነራል ተፈራ ማሞ የአማራ ፋኖን በይፋ ተቀላቅያለሁ። አማራ በማንነቱ እንደ ጦስ ዶሮ በያለበት ታርዶ ሲጣል ሲገደል ሲሰደድና ሀብት ንብረቱ ሲወድ የዓለም መንግስታት በዝምታ በተመለከቱበት ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ በትዝብት ውስጥ ሲቆዝም አማራ የተጋረጠበትን የማንነት እና የዘር ጥቃት ለመመከት በጀግኖች ልጆቹ የልጓም የለሹን የብልጽግና ስርዓት ተፋልመው አጣብቂኝ ውስጥ ከተውታል። አሁንም የጥላትን ግባተ መሬት ለመፈጸም ትንቅንቅ ላይ እንገኛለን። ስለሆነም በዛሬው ዕለት የአማራ የህልውና ትግልም በሙያ ለማገዝ በዱር በገደል በጫካ ከሚገኙ የአማራ ንብልባል ፋኖዎች ጋር በይፋ መቀላቀሌን ለአማራ ህዝብና ለወዳጆቹ አበስራለሁ። በዚህ መሰረት ከዚህ ቀጥሎ እንደማቀርበው ለሚመለከተው አካላት ጥሪዬን አቀርባለሁ። አንደኛ፣ ለተከበረው የአማራ ህዝብና የአማራ ትግል ደጋፊዎች አማራን በማንነቱ ለማጥፋት ከባለፉት ብዙ ዓመታት ጀምሮ መንግስታዊ የዘር ማጥፋት ስትራቴጂ ተነድፎ ሲሰራ መቆየቱ ለተከበረው የአማራ ህዝብ መንገር ለቀባሪ ማርዳት። በዚህም በአማራ ስነልቦና መሰረት በቃና አትግደሉን የሚል ድምጽ ቢያሰማም ሶፍት አቀብሉት መጮህ ልማዳቸው ነው። ነፍጠኛን ሰብረናውን ወዘተ በማለት ከመሳለቃቸው በላይ የአማራን ስነልቦና ጭምብል ለመግደል ነፍሰ ጡር ከነ ነፍሷ አቃጥለው ጽንሱ ሲፈነዳ አሳይተውናል። ህፃናትን እያሰቃዩ የሶቆቃ ድምጻቸውን በማሰማት አርደው እንደ ጦስ ዶሮ በየቦታው ሲጥሏቸው እንድንመለከት አድርገውናል። በዚህ መሰረት የልጓም የለሹ የብልጽግና መንግስት ከስሩ መንግሎ ለመጣል እየተደረገ ባለው የአማራ ፋኖ ትግል የህልውናውን መዳኛ ቅዱስ ትግል መሆኑን አውቀህ በጥላት ፕሮፓጋንዳ ሳትታለል የአማራን ፋኖ ትግሉን ደግፈህ አጠናክረህ እንድትቀጥል ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። በተጨማሪም የአማራ ፋኖ ወደ አንተ የሚጎርፈውን ኃይል በአግባቡና በስርዓት ተቀብለህ እንድታስተናግድ። ሁለተኛ ቶሌ akkuma dhageettaa jirtan kanatti jechuudha yaamicha taasise jechuudha. Yaamicha taasise ummataaf waamicha taasise ummanni inni taasiseef ummata Amaaraati iddoo kanatti qabadha. Tokko kan ummata naannoo Amaaraa osoo hin taane ummata Amaaratiif waamicha taasise tokko. Lammaffaa immoo hidhattoota akka milishaa akka liyyuu haayilii Amaaratiif waamicha taasise jechuudha. Sadaffaa immoo raayyaa ittisaa keessa ilmaan Amaaraa jiraniif waamicha taasise jechuudha. Asumarratti kufa jechuudha. Asumarratti kufa. As jeneraalii gaafa laallu ummatuma Amaaraa fayyadanii gaafa jennu fayyadanii. Yoo achuma ta'anii ittiin saamuu ittiin deeggarsa adda addaa biyya daaspooraa kanarraa ittiin guurachuu yoo ta'in alatti Arakiiloo seenan jedhanii eeguun abjuudhaanatti akka kootitti abjuudha jarri kun jechuudha. Maaliif
wanni hunduu kallattii itti kiilootti seenuu danda'amee opportunity yookaan immoo carraan tokkollee hin jiru jechuudha. Otoo carraan tokko jiraate carraa kanaan gara 4 kiiloo seenan jennee irraa dubbannaa jechuudha. Waan barbaadan humna barbaadan otoo qabaatanii. Carraan isaan opportunity isaatti 4 kiiloo argatan tokkollee hin jiru. Tokkollee. Kanaaf inni kufaadha. Iyyanis dhiisanis jeneraala tokkochaa miti jeneraalli hundi illee achi gagalu taate jijjiirama fida jedhee yaadu jechuudha. Meebii iyyiinsa kanaan jechuudha addunyaa irratti akka tasaa addunyaa dhageettee haa gana humna godhatee jira akka jedhaniif ta'uu danda'a. Garuu immoo jijjiirama bu'uuraa jijjiirama gara aangotti isa fidu gara 4 kiiloo akka inni fedhii isaa san gara 4 kiilootti isa fidu sani hin qaba jedhee irraan eegu jechuudha. Kanaaf galatoomaa subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa.